Sababa waraana bilisummaa Oromoo bosona jiruutiin Oromoon hidhamaa jira, ajjeefamaa jira, dararamaa jira. Osoo waraanni bilisummaa Oromoo bosona galee Oromoon dararamuu dhiisaa hidhamuu dhiisaa. Qabsoo amma Jawaar Muhammad gara fuula Facebookiin godhaa jiru kanaan Oromoon hidhamaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiraatee Oromoon dararamuu wayyamoo waraanni bilisummaa Oromoo bosona galee qabsoo Jawaar Muhammad godhuun Oromoon dararamuu wayya. Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabanii jenna. Odeeffannoo guyyaa dhaanu biragaan qindeessinee qabannee isin dhiyaannee. Harargee lixaa Carcar aanaa Hoburraatti daa'ima ganna 3 milishaan galgala manatti itti dhufuudhaan ajjeesanii jiru. Sababni isaas guyyaa bakka inni hojiidhaaf jirutti itti dhufanii waraana oofuuf taanaan harkaa fiigee bahee sababa kanaaf qofa rasaasa itti dhukaasanii mana isaatti ajjeesan jechuudhaan jiraattonni aanichaa nuuf himanii. Milishaaf jecha jireenya dhabnee jirra. Jiraattota godina Horroo Guduruu aanaa Horroo Guduruu ganda guddannee qobboo jedhamu keessatti dargaggeessa Zalaalam Abarraa jedhamu seeraaf bitamuu didde jechuudhaan reebanii akka malee godhanii jiru. Akka jiraattonni gandichaa jedhanitti reeba milishoonni reeban kanaan guyyaa har'aatti afaaniin hin dubbatu nyaata hin nyaatu ija isaa hin bananne du'aaf jireenya gidduu jira nutti akka birmattan jechuudhaaf jiraattonni gandasanii odeeffannoo nu gahanii jiru. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuutti barsiisota gaafii middaa gaafatan mana hidhaatti guuruu dhageenyee jira. Sababa barsiisota sanniin hidhaniif guyyaa kaleessaa barattoonni hiriira bahanii jiru. Barattoonni hiriira bahan sunniin mirga barsiisaa haa kabajamu jechuudhaan dhaadannoo dhageessaa oolanii jiru. Achii booda barsiisonni shanidha nuun jedhanii mana hidhaatti nu guuranii galgala nu gadi dhiisan hojiirraa isin gaggeessina nuun jedhanii jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Dabaliin middaa bara kana keessa qofa yeroo 3 ol mindaan hojjettoota dabalee jedhuun jireenyi nutti qaala'ee jira jedhan nuti hanga amma dabalii middaa tokkollee hin arganne middaa duraan argachaa jirruyyuu nu jalaa muratanii jiru jechuudhaan komii isaanii dubbatanii jiru. Magaalaa Shakkar kutaa magaalaa Laaftoo keessatti hojjetaan bilbilinaan waan hojjetamaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudhaan Jawaar Muhammad barruu barreessee jira. Tokkoffaa lafa irratti mana hin ijaaranne jedhee karaa baankii lafaa galchineerra jechuudhaan baankii lafaa keessaa buusii fi musnaa qarshii 20,000 ol uummata gaafachaa jiru. Lama namoonni mana bitate maqaa jijjiiruudhaaf yoo musnaa qarshii kafale malee hin raawwatamuu fi kanaafis 30,000 nama gaafatu jedhee jira. Lafa kiraa dijitaalaa jijjiirraa jedhanii garuu qarshii 30,000 hanga 50,000 nama gaafatu. Ta'uu baannaan nama hin keessummeessanii. Walumaa galatti laga Xaafoo keessatti hojjetaan bilisiginnaa uummata gidiraa keessa galchee jira jechuudhaan Jawaar Muhammad gara fuula Facebook isaatiin barreessee jira. Ijaarsa hidha haaromsaa xumuraaf birrii miiliyoona 80 akka barbaachisu waajjirri qindeessaa piroojeektii hidha haaromsaa guddichi beeksisee jira. Hidha haaromsa birrii miiliyoona 80 akka xumuramuuf waggaa 14 dura dhagaan bu'uuraa kaa'amee fi amma erga hojiin ijaarsaa parsantaa 97.6 xumuramuuf himamutti birrii miiliyoona 80 akka barbaachisutu ibsame. Piroojeektiin yeroo eegalutti ijaarsa xumuruuf baajanni ramadame birrii miiliyoona 80 ture amma yeroo ijaarsi xumuramuuf parsantii 2.4 qofa hafetti birrii miiliyoona 80 barbaachisa jedhamee jira. Baankiin misooma Itoophiyaa kan buusiin ijaarsa hidha haaromsaa sassaabu akka himetti hanga ammaatti ijaarsa kanaaf birrii miiliyoona 20.2 sassaabamu ifoomsee jira. Bara kana keessa birrii miiliyoona 1.6 uummatarraa sassaabuuf karoorfachuu waajjirri qindeessaa piroojeektii hidha haaromsaa himee jira. Baankiin biyyoolessaa gama isaatiin hojii xumuraa kanaaf birrii miiliyoona 10 gumaachuu ibsee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa ammas akka nu faana jirtan abdii qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo erga bosona seenee gidiraan uummata Oromootitti ni baa'ate jechuudhaan namoota baay'ee kan dubbatamu xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Muhammad dabalatee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo erga bosona seenee gidiraan uummatatti ni baa'ate eeyyan baa'ate garuu mootummaan bilisiginnaa sababni inni uummata miidhuu fi sababa waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiruuf osoo hin taane uummata Oromoo miidhuu waan barbaaduuf uummata Oromoo miidha jechuudha. Uummata Oromoo miidhuun karooruma isaati sababa waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiraatee fi miti. Osoo waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiraachuu baate mootummaan bilisiginnaa uummata dararuun isaa hin oolu. Sababni isaallee waan inni raawwataa jiru kana uummanni waan hin fudhannee fi uummata immoo dirqamaa fudhachiisuudhaa fi inni uummata dararuun isaa hin oolu jechuudha. Kan biraa immoo osoo waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiraachuu baate qabsoo amma Jawaar gaggeessu kanaan uummatni ni dararamu hin daramu kan jedhu ni du'amu hin du'u kan jedhu. Eeyyan osoo waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiraachuu baate uummanni Oromoo ni dararama ni amma yeroo kanatti haga Jawaar Muhammad qabsoo eegale jechuun mootummaa Itoophiyaa mormuu eegale sababa Jawaariitiin nama meeqatu biyya keessatti hidhamaa jira nama meeqatu biyya keessatti du'aa jira jechuudha. Keessattuu sababa kitaabaatiin wal qabatee kitaaba Itoophiyaa keessatti argaminaan nama kitaaba irratti argan nama meeqa miidhaa jiran nama meeqa hidhaa jiran meequba qabaadhamee wal gaafadha. Bakka kitaabni jiru san gaggaafadha. Nama kitaaba harkaa argan maal godhaa jiru gaggaafadha. Miidhaa jiru sababa waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiraateef qofaa miti bilisiginnaan kan simiitu kan sigirir sababa kaayoo isii
yoo kaayoo isii fudhattu homaa siin gootu yoo garuu kaayoo isii hin fudhatin si ajjeesuu isii hin oolu si miidhuun isii hin oolu yoo waraanni bilisummaa Oromoo bosona gale jechuudha. Irra caala immoo waraanni bilisummaa Oromoo sababa bosona jiruuf dararamuu dandeessa. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo gaachana osoo waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiraachuu baatee mootummaan Itoophiyaa waan karoorfate hunda yeroo takkaan uummata irratti fe'uudhaaf deema kan Oromoon hundi hubachuu qaba. Fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed sababa waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiruu fi dararaan uummata Oromootitti hammaataa jira ilaalchi jedhu wayii miidiyaadhaan dudubbataa jira. Amma hoo haga Jawaar dudubbatu eegale sababa Jawaariitiin namni hidhamaa jiru isin yaada keessan koomantiidhaaf kenna. Jibbaa Jawaariiti osoo hin taane jibbaa waraana bilisummaa osoo hin taane wannuma biyya keessatti raawwatamaa jiru waan biyya keessatti deemamaa jirudha. Waan biyya keessatti deemamaa jiru san nuti akka miidiyaatitti baasnee ibsuun immoo dirqama. Jawaar irraa harka qabuun kan dandeessu waraana bilisummaa Oromoo irraa harka qabuun dandeessu bilisiginaa irraa harka qabuun dandeessu. Sababa Jawaarii namni du'aa jira eeyyan du'aa jira sababa waraana bilisummaa Oromoo namni du'aa jira eeyyan du'aa jira. Kana beekuun barbaachisaadha. Deeggartoonni waraana bilisummaa Oromoos deeggartoonni Jawaar Mohaammadis Itoophiyaa keessatti qabsoo karaa nagaa gaggeessite qabsoo waraanaa gaggeessite du'uun kee hin oolu hidhamuun kee hin oolu. Namni siyaasa gaggeessu tokko du'uun isaan oolu hidhamuun isaan oolu ajjeefamuun isaan oolu faallaa siyaasa warra biyya bulchuu taanaa karaa nagaatiin qabsaara jettee diina si ajjeesuudhaaf tuttuutti ilaaluun waan sirrii natti hin fakkaatu. Aangoo qabatanii ol qoodinsa waa'ee uummata Oromoo dubbate fakkeenyaaf Wallagga yoo dhaqanii ajjeesanii jedhe Wallaggaa farsii tokko ta'uu hin dandeettuu Jimmaa fi akkas tokko ta'uu hin dandeettuu jedhe uummatuma akkasiisan mootummaa jalaa fuudhee uummata keenya addaan qoqqooduuf gadi bahe waan ta'eef waan akkanaa kana gaggeessaniin tokkummaa itti faarsaa malee baay'ee hubannoo warra hin qabnedha warri akkasii sun. Dhugaa yoo dubbanne ol qoodumsi haga biyyi dhufe kana yoo kutaan tokko warra eegamu yoo kutaan tokko dhiigu akka gisee duraanii san namni wal faana dhiigu jechuudha. Maaliif kan qoodamiinsa kana mootummaatu uummata keenya jidduu kaa'aa jira waan isinillee argaa jirtanii. Garuu uummanni Oromoo ammallee tokkuma ijoolleen asirraa waan beekne asirraa deddeemteetiin kutaa nama godhutuni warra ilaalcha akkasii san qaban waan ta'eef baay'eellee ittiin dhibbatina haga dandeettanii isin tokkummaa faarsa. Sababni mootummaan bilisiginaa uummata Oromoo gosaan paartiidhaan qoqqoodee akka isaan deebi'anii ofii lamaaniitiin waliin bu'an godhuuf maaliidhaaf sababni mootummaan Itoophiyaa yookaan immoo mootummaan bilisiginaa amma biyya bulchaa jiru akka Oromoo hin tokkoomne paartileen siyaasaa gargar qoodamanii gosaan akkasuma immoo paartileedhaan deebi'anii wal fixaniif sababni inni barbaaduu fi hojii ofiisan uummata irratti appilaayi godhuudhaaf uummanni akka itti isatti harka kennatuudhaaf yoo paartileen siyaasaa gosaan wal fixan yoo uummanni gosaan wal fixe uummanni maal godhaa nuti ofii kennaa yoo wal dadhabne mootummaatti harka kennata. Uummanni yoo paartileerraa abdii kutate yoo uummata ofii lamaanii walirraa abdii kutate eenyutti harka kennata mootummaatti harka kennata. Gaafa san mootummaan Itoophiyaa maal gooti waan ofii barbaadu san kaayoo barbaadu san uummata irratti appilaayi gooti jechuudha milkooftee jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa barbaadu keessa takko biyyattii san Itoophiyaan Itoophiyaa jedhamtu tan tokko godhuudha. Godinaalee Oromiyaa waan jedhamu kana Amaara naannoo Oromoo waan jedhu kana balleesse Itoophiyaa tokko godhuudha kaayoon isaa. Uummanni Oromoo yoo gosaan wal fixe yoo paartileen deebi'anii ofii lamaanii wal fixanii waan san uummata irraa appilaayi godhaa uummanni illee dirqama isaa fudhataa jechuudha. Sababni isaallee karaa gosaan wal qoodee jira. Uummanni nagaa waan barbaaduu fi waan mootummaan gadi buuse san dirqamaan fudhataa jechuudha. Sababni uummanni fudhatuu fi uummanni gara madaquu hin qabu gara dabuu hin qabu. Kana dammoo uummanni Oromoo hin eeyyamu uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Bakka jirtanii tokkummaa labsaa jechuumaa fi egaa hordoftoota fi kabajamtoota jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan golamnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.